Rakabootilee ajaa'ibaa bifa haarayaaf diizaayinii bareedaa taheen akkasumas meeshaalee mana keessaa maxbaxa yookiin kontirool biffee saanii feermuuzii gosoolee hedduun. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo kiyya guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodiin hundi keessan bakka jiraattan isiniin jedha. Waa'ee meeshaa tokkoffaa irratti meeshaa haaraya dhufe isin agarsiisee akkasuma immoo warroonni gatiif cinqamtan fakkeenyaaf meeshaa 99 himanii meeshaa tokko yoo gatii hin himini takkitti san yaa Oromoo kiyya waan takka wal jalan eegina waan 99 irra dadhaban san dhiiftanii waan takkaaf ammootu yoo gatiin hin himini amma fakkeenya namni garii maandajaa fa'aa gatii maa hin himne jettanii warri koomantii barreessitan qaanfadhaa ofiifuyyuu jechuudha keessattuu jechuu shamarrannuma kenna ka Oromoo ka ammoo maqaa amantii Islaamaa baattanii maandajaa takkaaf koomantii akka itillee ga'u fakkeenyaaf daa'ima takkittiif meeshaa hedduu himamee jechuudha. Akkasi haatiin ajalaa hin himiyyoo jette fakkeenyaaf amma daa'ima haatiin himinnaan jette maazannaaniin akka baqqaa jechuun namni ijoolleen dhageettuun barbaadu jette ijoolleen miidiyaa chaanaala kan kee qabdu waan jirtuuf waan hedduutu jira dirqama waan jireenyaa himuun yookiin ammoo tuyyuu barmaamilli kiyya akka hinaan jedhe akkas ani jaaladha waan akkasii dhugaa yoo na himi jettan kanaaf akka ani komatamuu wayyaa isiniif na of kolchaa isiniin jedha Oromoo kiyya meeshaalee babbareedaa dhufe makarajiin asitti isin argitan kun meeshaalee kanneen hunda isaatu jechuudha warroonni gatii beekuu barbaadan keessattuu warri obsa hin qabne jarjartan jalqaba meeshaa laalaa maa jennaani namni hedduun mee saanii feermuuzii fakkeenyaa fi suuraa naa erga warri jettan saaniin kun bifni isaa kalarri isaa normaala kaamiraan jechuudha pinkii yookiin ammoo tuyyuu roozii yookiin wardii isa jettanii san biyya Arabaatitti isa sadi guddaa tokko jidduu galeessa tokkoo fi xinnaa yookiin xiqqaa tokko xiqqichi kun baay'ee xiqqaa miti saaniin kun yoo cufamee jedhe sadiinuu walirra taa'ee fannoo qaba jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gurri kana akkana qabatanii deemaniin tokko tokko illee deemuu ni dandeettanii garuu sadii walirra cufamee fakkeenyaaf nama bira yoo deemtan dubartii deettu biroo deemtan jihaa tokko maaraqii jihaa tokkotti ammootu waan biraa akkasuma buddeenaa fi waxii itti gootanii deemuu ni dandeettanii itti aansee saaniin kun illee feermuuziidha gizaazaa miti laastikiidha duubni isaa akkasuma mootuyyuu bifa distii faaraatiin dhufe namni distii faaraa hin beeyne hin jiru kurreen isaa gaggargalee hunda isaa namoota hin beeyneef ammootuyyuu distii faaraa yookiin ammoo shaklaa isii taate fakkaatee saaniin feermuuziin dubni isaa maayika yookiin laastikiidha akkuma feermuuzii kamitu sibiilaa miti baay'ee miidhagaadha wanni san hubachiisuu barbaadu irra caalaa meeshaan biyya keenya dhufu saanii akkanaati jechuu ka feermuuzii wanni viidiyoo kana har'a fideef namoota hedduu saanii feermuuzii suuraa nu erge jettanii itti aansuun inni kun kama aramni yeroo ramadaanaa fuulii itti nayitu san jechuudha baay'ee bareedaadha xiqqaadha jechuun saayiziin isaa hunduu ka hagammaa isin agarsiisen irra xiqqaa jedhu xiqqicha gubbarraa san qofa laalina ka afuraffaa amma sammuu isaanii feermuuzii ka firii 5tu jira ka firii 4tu jira ka firii 3 qofa qabatu jira akkasitti naa hubadha hedduutu jira adiin achi jiru sun ka akka jabanaa yookiin ammoo tuyyuu warqii of keessaa qabu sun illee jira garas illee hin jira as ammoo tuyyuu jabanaa yookiin ammoo tuyyuu makarajii fannoo akkasuma kubbaayyaa shaklaa isii wajjin fannoo meeshaa hedduudha jechuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isiin tuni namni baay'een hin ajajanne inni kun guddaadha makarajii guddaa kafannoo fi sinii gugurdoodha qarshiin isaallee akkasuma ni dabala qarshiin isaa meeqa jettanii jarjarina obsaan taa isiniin jedha itti aansuun ammoo tuyyuu siniin kunillee makarajiidha fannoon qabu saanii yookiin tipsii qaba tipsiin isaallee gizaaza wanni isinitti agarsiise firiijaha baay'ee miidhaga jechuudha hedduu baay'ee namatti tola jireenya addunyaa tun isiinuun guuttu kanaafi namni meeshaalee kana barbaadan meeshaa kan iskiriinshoot godhuun gatii isaa yoo barbaadanii jettan obsa feermuuziidha feermuuziin kun keessi isaa gizaaza duubni isaa maayikaa yookiin akkuma feermuuzii arabaa jargaa mana keessaa fayyadamtu sanii inni kunillee zabxi isuma sanii garuu diizaayinii yookiin ammoo tuyyuu istaayiliin isaa hundi isaa kalaqni garagara isiniin jedha itti aansuun ammoo tuyyuu sinii fannoo ammallee jechuudha tareefitiin adda kataatee fi ammas isiin tuni kontirool biffee keessa kaa'achuuf hedduu miidhagdi bunas illee itti dhuguuf niskaafelleen biyyan jiran niskaafee fa'aaf qashtiidha mankaa fannooti mankaan kuni ani jechuudha kalara hedduu yookiin alwaana hedduu jira natti tolu haphiidha namni isaa jajattan osoo kabiraa jijjiirtanii inni kun mukaan jechuudha diizaayinii mukaatiin homaan jedhu sanirra jabaadha injira kabiraallee jechuudha ijoollee kabitee ajaja hedduu harkaa qabu viidiyoo isiniif godha kanam tokko lama inni kun baay'ee furdaadha
gatii isaa maanutti nimni jettanii jarjarina gatii isaa meeshaa tokko tokkoon meeshaa namaa kabit irra dhufaa isin ammoo meeshaa warri barbaadan qofti meeshaa amma dhufe namni amma ji'a kana ajajataa jirtan screenshot irraa godhuun koottaa jookiin kuni kakumaaf 500 isiniin jedhe kana kakumaaf 300 isiniin jedhe kana tahee kabiraati abaaboo qaqal'aadha kun ammoo tuyyuu kun hedduu bareeda burcuqqoolee ka qabu ni jira itti aansun inni kun ammoo tuyyuu mooyyeedha yookiin ammoo tuyyuu maashina waa daaku bunas daakuu danda'a qimamii adda addaa isinii daakuu danda'a diizaayinii yookiin ammoo harakaata jookitiin dhufe san qofa osoo hin tahin saanii kuukisii namni hagammaatti na jette nama tokko qofaadha saanii kuukisii illee diizaayinii hedduun dhufte saarbiisiin darzanni 222 baay'ee babbareedduu dhufte 1800 illee ni jirti kunoota kuukisii tun qashtii wayiiti isii anuyyuu bitee jira dhugaa rabbii isinitti hima isiin tun illee baay'ee bareedduu wayiiti saaniidhaan kunniin hedduu fufurdaadha isinii galee namni hedduun wanni sinna hubachuu qabdan inni kun illee baay'ee qashtiidha faandishaatti naquu dandeettanii kuukisiitti naquu dandeettanii muuzii burtukaan waan feetan irra kaa'uu dandeettanii daabboo murtanii irra kaa'uu dandeettanii wanni inni mijanneef hin jiru qashtiidha akkasuma immoo siiniidhaan hedduutu jira siiniin kalarii isin feetaniif diizaayinii siinii tun illee tamakrajiiti fannoo miti garuu baay'ee bareeddi sisteriin xiyyaa hin qabdi yeroo sargii bitattee qarshiin isiilee xiqqoonni dabala ka faandishaati isa kana anillee bitee jira viidiyoo isiniif hojjedha qarshii isaa yookiin gatii isaa isin beeksisaa obsaan naaf ta'a isa kanallee jechuudha nama 4 na ajajatee bitee fi jira qarshii fi gatii isaa hunda isaa isin beeksisaa isin obsumaan viidiyoo kiyya kan gadhiisus laala subscribe share godha namoonni immoo meeshaa ammatti barbaanna meeshaa nu waraabii ka amma haaraa dhufe jettan kunoo asirra screenshot godhuun na ajajuu dandeettanii siniin tun 12 baay'ee qashtii wayiitii fi akkasuma warqiidha kasirra laaltan kun bifa warqiiti maqammaxaanis baay'ee bareedduudha qashtiidha roksadeedha abbaa gadaati sinii abbaa gadaallee akkasuma namoonni rakkabooti abbaa gadaa ajajataaran hedduutu ajajataa jiranii siniin tun ammoo tuyyuu baay'ee bareedduudha diimtuu fi bunni wal keessa jechuudha akkasuma ammoo tuyyuu shaklaa bunni qabdi jechuun bifa bunaa yookiin bifa niskaafeeti chokolaataa jechuu yookiin chokoleetii ka ittoo itti baasuu diizaayinii fi kalarri diizaayiniin isuma tahee kalarri jijjiiramee dhufee jira kunoo namoonni ajajachuu barbaadan tipsiin kun inni sadii walirratti jechuu xinnaa guddaa fi jiddu galeessa maayikaan dhufee jira garuu dhugaa dubbachuu jechuudha isa kana caalaa inni kun kalara garagara malee isa kana caalaa kantu ka amma fuudhu tokko jira isa kanatu furdaadha inni kun baay'ee furdaadha inni kun illee sadii walirra gurgurama xiqqaa hedduullee miti ittaansee ka ittooti inni kun hedduun attole maqbashaa fakkaata akkana lama walirratti kantu kan gubbaa ta'a ka ittooti tiriin amma viidiyoo kaameraa waan itti qaqqabeef malee sadarkaan jira xiqqaa jira jiddu galeessaa jira guddaa hedduutii miti kunis ka ittooti diizaayinii isaattu diizaayinii bareedaa waan ta'eef isinii fide isin filattanii filannoo keessaniin waan barbaadan ajajachuu dandeettanii ammallee jechuudha inni kun baay'ee qashtii wayiiti hedduu namni amma meeshaa ajajachuu heddan ajajadhaa isiniin jedha inni kuni baay'ee natti bareedee magaala qamisii kiyyaa wal fakkaata kaameraamaanii kiyya akkas jedhee na kolfisiise qabadhee dhaabataa oolee isiniin jedha inni kunillee sadii walirratti namni bitachuu barbaadan koottaa hedduu namatti tola yeroo bunaa shaayii aananii akkasuma ammoo tuyyuu wantoota adda addaa irra keettan luka isaa ol dheerata akka rakabootiiti qallaalima kana hin bareedu isiniin jedhani beeytanii ilaala akka inni itti bareedu ija keessanii dheeraadha jechuu baay'ee dheeraadha sadii walirratti innillee ka bitamu feetan ammoo tokkollee yoo feetan rakkoo hin qabu isin jalaa xiqqaata rakabootiitu jira rakabootii garaagarummaa rakabootii xiqqaa guddaa isin agarsiisa inni kunniin gugurdaa dimlaayitii waliin isin qopheessaara rakabootiin abbaa gadaa ni jira kunoo inni 2,000 guddaa jalaati inni xiqqaa namootu 400 500 akkasii diizaayinii namoo diizaayinii isin feetaniin jira kanaaf rakabootiin 500 ni jira ka 2,000 ni jira ka 2,500 3,000 5,000 kuma diidama soddoma hundi isaa diizaayinii baay'een jira rakabootii suuraa naa ergi mee kalarri isaa naa ergi warri jettan kunooti maarree screenshot gochuun isin dhuftanii ajajachuu qofa an ajaja keessan inshallah wa ta'ala fedhii rabbii tokkichaatiin isiniif guutuudha rakabootiidhaan illee kunoo as ciisaa screenshot qofa gochuun bifa dahabii qofan ajajatina bifni birraamman qallaali kan hin bareedu baay'ee hedduu namatti tola meeshaa keessan guutuu akkas fakkeessitanii hojjetan hedduun miidhagaa nagahatti horaa bulaa fayyaan faayasin jaaladha subscribe like